السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين الرتو تنسرات وبكم فيانا جاي كيسني جرتو جباتو سيوفتو ميوفتو الحمد لله رب العالمين فيانا جاي كي قلت ربي بقربي نجيان أيانا اسمه فلتي سلامتا ما قفلتني ربي إن شاء الله نمو قاوقا أنا كستيجي ولي بس ربي نهاجرو كرم إن شاء الله نما بيجي وفي ماتي ولين ولي بسي بيجتي دي فتربي نهاجرو سنين جدا كان الرافع ما إن بيتني إيواني جولي في مسيكينيا كان أباي تكون الإبي والله لازمي yeroo fakkeenyaaf gargaarsa minamni waan jedhamu kana nama isa dhukkubsataa isatti boo'u kana dhiisanii jemma tiktookii irra dhaqee argee akka malee waal ma arfiyaanii shukaar dubbana galchaana yeroo tokko nama gargaaramuuf malee nama meeqaatama dhiisanii fayyaa kaasirraa utuu fayyaa qabu utuu hojjetachuu danda'u shabaaba ijoollee bakka akkasitti jechuudha jara akkasiitiif birrii walitti guuruuf cinqamani. Birrii kana moonyuu irraa walitti guuraadhaan nu'uma kana irraa guuraa garuu wanta akka waan akka kana irratti hin kennu maadire waan sababa waan kana irraa argadhu leetti hin fakkaatu yaani yoo gargaarsa ta'e fakkeenyaaf karaa sheekaa kiristaataa minamniitiin yaani yoo arge gargaara malee isa tiktookii irratti ijoollee miskiin mana midaamii kun olbaatee laabii sentee ani mana kennaa jettu kana injaalladhu yaani garuu waa guddaa isaa hojjetaa jiran ijoolleen keenya jechuudha yeroo tokko immoo si aarsa beeyte amma fakkeenyaaf maani wannan irratti aare beeytanii amma dheengadda Mozambiilii akkas jedhee jechuudha afaanii baasee birrii hamma kanarraa kaffalaa jedhe maal jedhe Mubaarik mana banatee laabee gastii seenee jechuudha isaa wajjin Mozambiilii ammallee ni jiran ijoolleen kan biraallee Oromoo maal jettanii akkam jettanii mucaan immoo rabbiidhaan irraa kaffalaa yaa jamaa jedhee jechuudha akkasitti himata hayyee shuuf Mozambiiliin jechuun nama fayyaa nagayyaa qabu maashaallah tabaarakallaa khair inshaallah wash sabab maalee sababni nama akkasitti fayyaa qabu nama viidiyoo kudhan achi daqiiqaa dhaqee viidiyoo kudhan poostii godhaa oolu jechuudha feesbuuk isaa tiktookii isaa irratti hundaan kana akkasitti afaan guuttatan dhufanii Oromoo hin gargaarre jechuun nama naarsu tokko jedhe ammallee Ahmadiin Aggaaroo suni subhaanallah mataan nyaate wallahi mataan nyaate mucaan sun rabbi isaa qajeelchu inni illee jechuudha ergii guyyaa gaafa dhufuutiin kadhata namni tokko yaa jamaa wallahi rabbiin sadaqaa isin kadhachiisin gaafa teessanii satteettanii tuun hojjetan nyaatanii bartanii bakka yaanii isin mi'eeffachiisee sadaquma sana isin barbaachisaa jechuudha. Ani wallahi naaf ammallee immoo sadaqaatti illee hin qabdu sawaaba tokkotti hin qabdu. Nama fayyaa qabu akka shari'aa musliimaatti ani akkan dhagaye akkanitti beeku namni fayyaa qabu tokko faartiyoo kadhate isaafis ajaadha. Ammallee atillee nama fayyaa qabuuf sadaqaa kennuun yaanii hin ta'uu jechuudha. Rabbi irraa nu gaafata. Okay. taatega ammas dabalatee wanni isin beekuu qabdanu maali beeytanii silaa siba innaa jechuudha wallahi rabbi jira haqa jechuu ijoollee keenya akka kana mee ergaa mee sabaalaalaa hojii ijoollee keenya akka jirti nama aarsan ammallee Ahmadiin Aggaaroo sana hin gargaarsiifna jedhan duraanii waraqata hin qabu mucaan kunii jedhan haayee gargaaranii waraqata latijiin waraqata kana hojjetanii fi jechuudha yeroo tokko haati faatee miskiinaa akkasitti birrii walitti sassaabdeettii fi jechuudha dhugaa namaa dhus kun ajaadha birrii deemuu walitti sassaabdee fi qaalitii tokko takkaa nyaattee jedhan gurbichi gowwaadha yaani gurbaan mataan nagaalli ta'uun shakkiidha dhugaa rabbii dubbachuuf yaa'ii nagummaa hin qabu asalan hayyee birrii sana hunda jechuudha inni waa hin beeku haati faatee teessee wallahi yana faatee waan Ahmadiin kana irratti akka itti galateeffadhu jechuudha cinqamtee gargaarsifte sana dubartii wa'ii anatu godhaa anatu masuulaa jettee masuulummaa fudhattee akiirshay wanni siin goota hin jiru birriin suni garni bu'e wallaalamee jedhe hayyee ammallee achi booda dheengadda mucaan dhufee boo'e ammas Mubaarik gargaarsisee jechuudha akkasitti amma iqaamaa baafate. waraqata baafatee yogguu jedhu dhaqee dalagaa galee hayyee dalagaa galee kana booda rakkoo tokkollee hin qabu nin dalagadhaa minaamin jedhe hayyee taate yaalla taate baadeen mucaan mataan nagaa hin qabu
takkuma bicuusii jedhee ani manja fiqaadii baafadhee makiinaa bitachuu qaba. Oromoo makiinaa naa bituu qabdi. Biyyaaf qabsa'ee biyyaaf dhaabbadhee midhaamin jedhee jechuudha. Ammallee achi iyyuu jammare. Hammas ta'anii maal jedhan hin binnaafi hin gargaarraa makiinaa kana hin binnaafi jedhan. Mee rabbii jedhaati waan kana caalaa waan nama aarsu yoo jiraate namni kun nama fayyaa qabu. Akka nama tokkootti ammallee ijoollee sabiyyii ganaa. Akka nama tokkootti immoo gootaniittuu fi gargaartaniittu gargaarsistaniittu silaayyuu wanti isin boorsaa keessan keessaa fuutanii gargaartan hin jiru. Otoo waan boorsaa keessan keessaa fuutanii gargaaruu ta'eetii wallaahi akkanaa miti jechuudha. Miskiina mana midhaameetii kan gargaaru hayyee gargaaramee jechuudha. Waraqata baafatee namni tokko waraqata baafachuu jechuun wallaahi namni waraqata baafatee waraqata mataa ofii qabu collee akka fedhetti wanni isa rakkisu hin jiru shabaaba. Asiifachi utaalee dalagachuu danda'a. Garuu inni rakkoo qaba. Akiid rakkoo qaba yaani amaddiin. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Waan akkanaa irratti silaa wal jabeessuu otoo hin taane yeroo namni dhufee waan akkanaa himatu kalas yeroo tokko gargaarameera. Ammallee namni kun nama fayyaa qabu ijoollee shabaaba ganaa dalagachuu danda'u itti ka'amee us jedhamee waan akkanaa ittumaan haasa'amu silaa. Inumaayyuu manni banamee fi waan akkanaa wajjiniin hin haasa'amu. Garuu ta'anii akkana goona akkam gochuu qabna maal gochuu qabna jedhan. Dhukkubsataan immoo waan kana kaaseef maa gargaaramaadhaaf miti. Aadii rakkoo hin qabu haa gargaaramu. Maanni dhukkubsataa meeqa akka jiru argaartani. Nama meeqaatama dhukkubsataa siree kanarra ciisee adaraa na gargaarsisaa. Mubaarakitti sheernaa godhaa. Maakii yerootti sheernaa godhaa. Haadha faaxeetti sheernaa godhaa. Asiliitti sheernaa godhaa jedha jechuudha. Nama isa akka sanaa kana dhiisanii isa jedhu nama fayyaa qabu kana gargaaran kanatu shukkaara dhibbana galchaan. Ammallee mucaa tokko wayii wallaahi mucaan sun akkatti qalbii na cabsitu obboleeyyan rabbi si'a fayyisu du'aa kadhaa fi assaantii maal jettanii maqaa tiktookisiiti. Wallaahi ijaan qabu jettee ganamaaf galgala tiktoo kanarraa hin boosii hin maraatti. Ijjisii kun akka malee diimaa barbaree kana ta'ee jechuudha. Hadaraa ija kiyya kana naaf hambisaa jettee boosii jechuudha. Nam tokko namni dhagahu feemesii kana keessaa jechuudha. Nam tokko namni mucattii sana gargaarsisu hin dhibe. Asirrumarraa viidiyoon si olii gadi deemaa maanni jechuu didani. Nama meeqaatamatu ijoolleen dhukkubsatanii abdii Oromoo akka jedhan sana kaalgaara ciisaa jiru sun ni jira. Ijoollee meeqaatama jechuudha. Ammallee biyyuma keessaa nama meeqaatama rakkachuu jira. Rakkataa kana hunda dhiisanii bicuusi nama fayyifamesii ta'ee beekamtiin qabaanne kanas namni akkasii akka ajaa'ibaatti jalbatti fudhatama qaba jechuudha. Ishii namni gargaaramuudhaaf laazima beekamtii qabaachuu qabaa. Wallaahi billaahi ani waan na aarse subhaanallah akkatti na aarsu maa arfu. Namni laazima beekamtii qabaachuu qabaa jara biratti yaani. Akkasitti ijoolleen gargaaruu didanii jechuudha. Saddeedanii jaallalan. Garuu nama isa kaan miskiina akka qalbii si cabsu meeqaatama jiru garagalanii ilaalan. Ka hojjetachuudhaa danda'u, ka humna qabu, ka dandeettii qabu immoo garagalanii maal taate jedhanii hin ilaalan waan isin dhibu. Uummata keenya jechuudha rabbii ajira haqa jeelchuu. Garuu immoo wallaahi obboleeyyan isin warri farankaa kennaartanuufan dhaamsa kana. Isin warri jara tiktookii irraa kun gastii bananii na barbaatan birrii ammana jettan waan itti kennitanu kana adda baafadhaa yaani. Bakka itti nama gargaartan kana adda baafadhaa. Gargaarsi rakkoo hin qabu. Maashaallah bareeda namni tokko na bira hamma danda'e dhaabbachuun bareeda. Fakkeenyaa nama dhukkubsataa gaafa argattu ammasii danda'ameen gargaari. Garuu nama sakka kanaatiin moo ol baatanii ani birrii mana galchaafi jetti kaddaamaan. Wallaahi kaddaamaan kana mataan hin dalagu. Akka tokko naa aarsaan bismillah shaarbii kana maal jaaffadhe silaa. Bismillah. Wallaahi kaddaamaa arabni akka tuffattee kaddaamaa fi mukku jetti yaani arabni iyyuu. Wallaahi mukmaa fi akiidi mukmaa fi namni mataa yaadu namni angooliin isaa nagaa hojjetu jechuudha. Inni sin dhayxanii achitti ol baatanii birrii mana kennaa. Birrii mana keera inshallah birrii maal natti kennitu riyaala tokkoyyuu hin kennina beekti anatu siin jedhe mee ijoo fassabaa ilaalaa namni nama ta'ee jechuudha aalii keenya keessa mee aalii keessan keessa jechuudha rakkataan hin jiru ka uffata uffatee salaatu uffata uffatee mana rabbii dhaqee salaatu hin jiru isin hundi keessan iyyuu of ilaalaa mee of deebi'aatiyyee. Hinjiru akiid aaliin keessan hundinuu ni qabanii dhibbaan dhibbatti. Hayyee aaliin kee hundiyoo dhibbaan dhibbatti qaba. Ati sirraa kabaa tokko hin barbaanne ta'e ollaanan kee karaa birraa si gaafatu haqa ollaati.
كرجما ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدًا جتشو كدراتي حق أولادي أولادن كي جتشو ولا كبيا باتي سنة السبي مال كيس أكجر رجران كوفته سلاتون كم نجرا كونياتا نياتا يبلوهين كم نتوجر كمر رواتو كوين كم نجرا كنافو جنا جرا كسيسنا السباتي جي برهود إيساتي تل جتني أسيف تفيدني بري كيس فجأة إيساتي يوغر غارستة ساتيراتي بري كان كيس وان قبلن يجتشو ولا كيس نتيجة nama ollaa keessanii miskiina ollaa sanaa ergaatii jee birrii hamma kana 2,000 ta'u 3,000 ta'u 500 ta'u 500 asiif si'iif bicuu ta'e malee jaraaf wallaahi guddaadha galataa biyya keetii ollaa keetii boritti galtaa jiru markaa nyaattaa jiru markaa dhuydaa kanaafuu jennaan jechuudha yeroo rakkataa gargaara jettanii asirraa baatan haga isin danda'amen dura ollaa keessan gargaaraa ollaa keessan dhukkubsataadha ollaa keessan taa'u nama ollaa keetii waan haakimeedhaan dhaqu dhabee rakkatee taa'u sadaqaan tokko sirraan ta'ee banamtu jechuudha yeroo namni asirraa abbaan barbaade tiktookii banatee kottuu gargaarsiisi jennaan dhaqee gargaarsiisu tokko ammallee jechuudha birriin ammallee abbaatti gargaarsiiftan birrii haati faatee baran akka sana cinqamtee amaddiiniin sanaa guurte jechuudha qaalettiin tokko ana masuulli jettee kaa uffata gurgursiifataa baate yeroo jalqabaateef hin beeku amma qaasi hatta haati faatee kun gaafa sana diddee birrii sana kennu nama gurguddaa waan ta'e akkamitti akiidaa amaddiin gowwaa namti waa tokko hin beeku rakkoo tokko hin qabu isiidhuma irratti galfamu ilaamin jedhee ididicha jechuudha mucaa miskiina yaani mucaa mataan sana gummaa hin qabu asalan osoo nagaa qabaatee akkanaa miti akiideen ayyee taate yaallaa jedhamee jechuudha birriin suni qaalittiin haati faatee kun akka malee diddee gaafa sana wallaahi maashaallah anjala taa'ee naggeeffataa qaalittiin sun birrii sana jechuudha birrii ijoollee medaamiin jala hojjettee akkasitti isaa guurte kennite xab goote xatti jettee afaante walitti qabattee mana keessaa gad darbite inni haati faatee gaafa duraa jette akiid masuulan taatii akiid akiiran qaalitti wanti tokko wanti siin gooteef hin jiru amaddiiniin akkasitti mana keessaa baastee jechuudha kanaafuu yaa obboleeyyan birrii keessan akkatti kennitan bakka itti baaftan adda baafadha akkuma ta'e birrii kan keessan namni kun akkatti jechuudha namni amma rabbiin sodaachuu dhiiseera kara itti fayyadamu qofa kara itti ofii isaatii fayyadamu qofa malee kan inni barbaada wallaahi nam subhaanallah rabbiin sodaataa hin jiru kana waan ta'eef isin maal gochuu qabdan ofii keessanii of eeggachuu nama rakkataa ta'e rakkataa yeroo argitan gargaaraa rakkataa ollaa keessanii gargaaraa kan kanarraa hafemmoo nama rabbiin sodaatu kaaqa keessanii nyaanne yoo argitan gargaaraa nama fayyaa qabu akkasitti immoo ana mana kenna nama eega kadhataa ba'ibboo ala namni kadhaa akkuma waan faashinii wayii godhee bakka subhaanallah wallaahi rabbi nama keenya haqa jeelchubboo